Akkam jirtu daawwattoota keenya baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jecha guyyaa irraa toppikii ani qabadhee dhiyaadhe laaptooppii bituun dura maal gochuu qabnaa kan jedhu irratti waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf mata duree nuti irratti irra fookas goonu jalqabaa komponentiin laaptooppiin tokko akka mi'a yookaan rakasa ta'u taasisu isa kamidha? Warri gatii irratti influence godhan jechuudha. Isaaniin ilaallaa. Akkasumas komponentii kakabiraas ni ilaallaa. Itti dabalataan brandii isaa fi characteristics adda addaa ni ilaallaa. Yeroo baay'ee namni laaptooppii bitu nama ogeessa IT ta'e yookaan nama mi'a sanaan eebbifame yookaan experience qabu fudhatee deemee bita. Garuu viidiyoo kana eega ilaaltanii nama teeknishaana biraa yookaan nama biraa isin barbaachisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti akka viidiyoo kana daawwattan isin affeera. Definition isaa ibsuun badaayyuu nun barbaachisu maaliif hundi keessanuu beektu wantootni gatii mobaayila keenyaa yookaan laaptooppii keenyaa irratti influensii guddaa fidan warreen kanneen sadanidha. Namni baay'eenis warra kanaan refer godha. Inni jalqabaa akkuma picturii kana irratti argitan CPUdha. CPUn akkuma beektan it's a central processing unit. Gabaabaatti maal jechuu dandeenya? Poolisiidha kan overall wanta computer keessatti ta'u kan qaama to'atu CPU jenna jechuudha. Coordination fi instruction kan qaama hundumaaf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf ituu computer fayyadamaa jirru yoo computer keenyatti flash connect goone jecha kan dafee wanta nun connect itti goone recognize godhee data akka dubbisu yookaan dataan achirra akka kaa'amu taasisu qaama kanadha jechuudha. Eenyutu connect ta'ee jira yeroo hunda cufnee computer keenya yeroo bannu CPU itti gaafatamummaa waa'ee computeraa hunda isaa fudhata jechuudha. Qaamni itti aanu RAM isa jennudha. Working space isa jennu yookaan kanaaf kun maalidha? Meedaa itti waan xabi hundumtu geggeeffamu jechuudha. Bakka stadium for the CPU jechuu dandeenya. Kanaaf bakka hojii jechuudha. Bakka hojii meedaa jechuudha. Inni sadaffaan hard disk isa jennudha. Inni kun permanently data keenya store gochuun nu barbaada jechuudha. As keessatti meedaa keessatti taphataa oolanii asitti taphataa oolanii calculationiin ta'ee programmiin baname dhumarratti galli isaanii addanaa jechuudha. Kanaaf save yeroo jennu dataan RAM irra sirbaa oole ol fuunee asirra kaa'u jechuudha save jechuun. Saniif kun data permanently nu kaa'uuf nu fayyada jechuudha. Kun hard diskii keenya RAMiin bakka taphiisaa working space keenya kun immoo ajaja jechuudha. Inni kun ni ajaja, isa kan ajaja, inni kun asirraa daataa fidee asirra kaa'a, isa booda sitti kennaa jechuudha. Akka kana connectioniin isaanii. Fakkiidhaan yoo ilaalle keessi isaa motherboard irratti jechuudha. Directly CPU'n warra kana wajjin hidhatan qabu. Wanna barbaade CPU'n RAMii gaafata. RAMii irra yoo hin jiru ta'e RAMiin immoo maal godhaa daaticha asirraa nu fuudhaa jechuudha hard diskiif. Kanaafuu suuraan keenya, viidiyoon keenya, softweeriin nuun install goonee jiru wanti hundumtuu hard diskii irra jira jechuudha. Kanaaf wanti RAMiin barbaachisee fi daataa CPU'n barbaadu dursee ofitti fudhatee asirra kaa'ee eegaa jechuudha. San booda CPU'n immoo instructionii adda addaa fayyadamuudhaan daataa sana gara ofiisaatti fudhatee eda'uusa ta'uu, hir'isuusa ta'uu, baay'isuus erga hojjetee booda deebisee asirra kaa'a. Dhumarratti yeroo nuun softweerii isa banne sana cufnu bakki kuni firii nuu ta'a jechuudha. Kanaaf data asirraa yeroo nuuni computer keenya irraa double click goonee applicationii tokko bannu opening a program means indirectly maal jechuudha? Loading data from the hard disk to the RAM or random access memory jechuudha. Faayila banuu jechuun nama sabanuuf itti screen irratti mul'atu itti fakkaata. Dugda duubaan garuu kan hojjetamu maalidha? Data asirraa copy goonee gara RAMiitti fiduuf jechuudha. Saniif RAMiin asirratti bakka hojiiti jechuudha.
So raamiin internaalitiin isaa yoo baname saayizii isaa irratti hundaa'ee baankii hedduu qaba. Baankii jechuun bakka piroogiraamiin tokko bakka daataa ofiisaa qabaatu as keessaa poorshin kun kan kooti jedhama. Fakkeenyaaf kompiitara keenya yeroo jalqaba bannu akkuma bannee kaane mee fakkeenyaaf kaane Microsoft Word banne. Word sana yeroo bannu inni maal godhata amma isa gabu raamii keessaa 4GB ta'e achi keessaa meegaabaaytii 100 ta'u meegaabaaytii 200 ofiisaa fudhata nama biraaf hin kennu amma nuuni piroogiraamii sana cuunnutti jechuudha. Kanaaf amma kun qabame. Ammas piroogiraamii biraa yeroo bannu innis kan mataasaa qabata jechuudha. Maal irratti hundaa'e saayizii isa barbaachisu irratti hundaa'e jechuudha. Piroogiraamiin tokko baankii hedduu qabachuu danda'u. Qofaama isaa ituu piroogiraamiin baniin kanumti guutu jira. Amma editing sooftiweeroota guguddoo yoo fayyadamne ofiima isaanii kana guutu. Kanaafuu raamiin bakka hojiitii jechuudha. Bakka hojii ta'e yeroodhaa fi daataa haard diskii irraa asii ol fudhanne asii kan ol fuune yeroo fi nu qaba jechuudha. Kanaaf amma dogoggora namni baay'ee jedhu mallattoo kana ni yaadattu yaada. Busy symbol yeroo baay'ee namni maal godha mallattoo kana yeroo irra deddeebi'ee namni kompiitara isaa irratti argu vaayirasii kompiitara koo keessa galee jedha. Ta'us ta'uu dhiisuu danda'a. Ispeeshaalii raamiin kompiitara keenyaa xiqqaa yoo ta'e vaayirasii miti kan akkas godhu. Oddoo daataan kaa'amu eeguu dhibu biizii ta'a jedha. Biizii jechuun maal jechuudha? Amma nuun piroogiraamii wayii cufnee baankii haaraa bannuuf itti amma fakkeenyaaf hundi isaa qabameera hin. Erga hundi isaa qabamee nun immoo kaanii faayila biraa banne kompiitara keenyarraa. Yeroo sana inni nuun bannu suni bakka taa'uu dhabaan raamii irraa jechuudha. Kanaaf maal godhaa? Inni eeggata amma iddoon biraa gad dhiifamuufitti. Amma kaanee asii piroogiraamii tokko cufne kan baankii sirii fayyadamu. Yeroo sana maal ta'a inni biizii ta'ee ture as galaa jechuudha. Kanaaf biiziin sun ittuma fufa amma nuuni baankii tokko firii goonutti jechuudha. Kanaaf namni yeroo baay'ee maal godha kompiitara isaa riistaartii godha. Isa booda naa furameedha. Kan inni furameef piroogiraamii warri banamee ture suni wanta cuccufameef malee sababa inni riistaartii godhee fi solushiniin sun fiiksii ta'e miti jechuudha. Kuni most commonly Microsoft Windows XP irratti commonidha wanti kun. Maaliif maximum 2GB support waan godhuu fi kompiitara keenya keessatti 4GB yoo goone extend goone raamii haaraa binnee itti daballee treat nu gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf walii galatti piikcharii kanaan fayyadamuu fedhetti akkasiin hin irraanfanne garaagarummaa isaanii fedheen addii godhe. Isteediyeemii keessatti yookaan taphi yeroo taphatamu daanyaan jira meedaa keessa. Daanyaan maal godhaa? Aktiivitii hundumaa kontirool godha. Daanyaa yeroo jennu gidduu jira kan moggaarra warra dhaabatanii toora daanyeessan jiru. Isaan waliin koordineet ta'anii aktiivitii achi keessaa to'atu jechuudha. Dabalataan wanna achi keessatti ta'u hunda to'atu jechuudha. Kanaaf isaan maalidha? Daanyaa maal jechuu dandeenya? CPUdha jechuudha. Kontirool kan godhaa jiru. Tapha achi keessatti gaggeeffamaa jiru jechuudha. Bakki itti taphatamu sun immoo dirreen bal'aan lafa namni taa'u maal sana immoo akka isteediyeemii sana maalitti fudhachuu dandeenya? Raamii jechuudha. Working space. Yoo bal'aa ta'e bakki sun yoo bal'aa ta'e piroogiraamiin keenya akka barbaade keessa burraaqa jechuudha. Bakka lafa barbaade dhaqee ta'a baankii isaa san jalqaba jedhe sana as keessaa lafa barbaade qabatee ta'a jechuudha. Yoo bal'aa ta'e yoo xiqqoo taate jechuun bakka namni taa'e ta'a jechuudha. Lafa taa'uu dhabee inni ijaajjaa isa booda biizii ta'a yookaan nuffee dhiisee ba'a jechuudha. Akkuma isa riistaartii jennu. Konseptii kanaan qabachuu dandeessu dee yaada. Siniif galee. Okay. Inni itti aanu maalidhaa? Laaptooppii bituuf deemnu adda baafachuu jalqaba. Kan kana nu murteessisu faaktarii adda addaa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf laaptooppii binnu sana biizinesiidhaaf barbaadna moo personal yuuziidha. Biizinesii yeroo jedhu maalidha? Dirijitii wayii bannee itti hojii hojjechuuf moo ittumaan barreeffama barreessinee muuziqaa ilaallee ittiin enjoy gochuudhaaf. Kanaaf wanta kana jalqaba disaayid gochuu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf namni mana footoo banachuuf jedhee yookaan footoo editing yookaan animeeshinii waan adda addaan hojjedha jedhee raamii guddaatu isa barbaachisa. Working space isteediyeemii inni nuun jenne jechaadha. Maaliif footoo guguddaa HD ta'an yookaan kaameraa moodelii guguddaan kaa'antu wanta dhufuu fi
Footoon tokkoon isaa meegaabaaytii baay'ee waan qabatuu fi oddoo qabataan. Saniif kan akkomodeet gochuu fi saayizii guddaa barbaaduu danda'a. Namni immoo noormaalii waan xixiqqoo Excelii, Wordii wanta beezik ta'an fayyadamu immoo kan gatii salphaa bitachuu danda'a jechuudha. Kanaaf faaktarii adda addaa qabna. Akkasumas barataan injineeringii kan isa barbaachisuu fi barataan sooshaayilii kan isa barbaachisu adda adda ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf warri arkitekcherii awutokaadiin fayyadamu, elektirikaal injineeringis, mekaanikaal injineeronnis fayyadamu, kompiitar saayinsonni warra maashin leerningii yookaan diip leerningii warra hojjetan high end warra ta'an kompiitarri isaan barbaachisa. Saniif taask ispeesifikii goonee wanna barbaannuuf sana identify goonee bituu qabna jechuudha. Namni abaluun isa guddaa biteef yookaan itoo hin ta'in performaansii binne sanaan fayyadamnu taanaan waan tokko nutti fakkaatu. Saniif wantoonni adda addaa jiru isa tokko tokkoon ilaalla. So ariitii kompiitara keenyaa wanti determine godhu inni guddaan pirooseesarii isaati yookaan CPU speed isa jennu. CPU speediin kan gigaherziidhaan measure ta'a. Lakkoofsi kun maal indikeetudha? 2 gigahertz means sekendii takka keessatti kompiitarri 2 gigahertzii ta'e instruction yookaan ajaja miliyoona 2 perform gochuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo ajaja miliyoona 3. Lakkoofsi kun nama word processing yookaan wanna xixiqqaa hojjetutti itti mul'achuu dhiisuu danda'a. Garuu nama editing guddaa wanta guguddaa hojjetutti garaagarummaa guddaa qaban. Wordii maal waan salphaa yeroo fayyadamnu nutti mul'atu garaagarummaan isaa. Kanaaf jalqaba wanti nuti determine gochuu qabnu gosa biraandii pirooseesarii kamii akka binnu murteessuu qabna jechuudha. Kanas kan influence nu godhu tokko maallaqa of harkaa qabna. Fakkeenyaaf Core i7 warra jedhamanii gatiin isaanii mi'aadha. Core Quadinis jira isaan gatiin isaa haayidha jechuudha. Core i3 jira, Core i5 jira. Garaagarummaa isaanii slaayidii taanurratti dubbanna. Kanaaf wanti gatii kompiitara tokko wanti murteessu inni guddaan isa kanadha. Pirooseesarii biraandii isaa jechuudha. Kanaaf warra nama asitti dubbadde Core i3 i5 wanni jedhe garaagarummaa isaa asirratti ilaallaa. Wantooti barbaachisoo ta'an propertii isaanii keessaa warran rectangle diimaadhaan asirratti draw godhedha. Kanaaf jalqaba wanni nuti ilaallu processor number isaati. Processor numberiin dabalaa yoo deeme i7 baay'ee latestidha. Isa dura kan jiru i3 jira, Core 2 Duo jira. Kanaaf kuni brand numberidha jechuudha. Lakkoofsa isaaniiti. Isaan maal nutti himu fakkeenyaaf moodelii tokko ta'anii Core i3 jedhamee fi wal qixa jechuu hin dandeenyu. Maaliif speedii adda addaa qabu. Nama fakkeenyaaf Core i3 6100 jedhu 3.7 dha. Miliyoona 3.7 dha. Inni kun 3.8 3.9. i7 yeroo dhufne 3.4 dha. Maaf irra ta'e jechuu dandeessu. Sababa isaa slaayidii taanurratti isinitti hima. Kanaaf amma jalqabaa laaptooppii yeroo bituu fennu gatii isaa kan murteessisu isa kanadha. Wanti guddaan kolomonii isa kana jechuudha. i7 wanta hundumaan warra kaan ni caala. Maaliif yoo jettanii Core i7 yoo ta'e processoriin tokko of keessaatii processorii 6 qaban. Kanaaf maqaa kana yoo argate 6. Kanaafuu speediin isaa meeqa jechuudha? 3.4 times 6 dha jechuudha. Almost gara 20ti. Inni kun 3.9 dha asirratti yeroo raanu. Core i3 kan ta'e Core 2 of keessaa qaba as keessa. Picture isaa daballeera asirratti. Core physically tokkodha. Garuu keessaa xixiqqashuu wal faana hojjetanii inni kaan 2 qaba, inni kaan 3 qaba, inni kaan 4, inni kaan 6, inni kaan 8 qaba. Kanaaf Core i3 yoo jenne Core 2 qaba jechuudha. Kanaafuu speediin isaa inni sirrii meeqa? 3.9 times 2. Inni kun immoo Core i5 yoo ta'e immoo Core 4 of keessaa qaba. Kanaafuu tootaalii meeqa ta'a? 3.3 baay'isuu 4 jechuudha. i7 yoo ta'e 3.4 times 6 jechuudha tootaaliin isaa. Kanaaf wanti salphaan kana lakkoofsa kana shamadduunis nama barbaachisu maalidha? Lakkoofsi kun dabalaa yeroo deemu gatiin isaa sin dabalaa si oola. i3 610
630 6320 i5 yeroo hunda isa kana ni caala i7 kana ni caala core quad isa kana ni caala feature security dhaan quality display dhaan graphics processor waan hundumaan jechuudha dabalataan speed dhaan inni kun speed dha sinin jedha dabalataan maal qabu warri kun jechuudha cache memory qabu cache memory ni dhabu maal ofii isaanii keessaa jechuudha wanta nuti irra deddeebiniif most frequently kan nuti fayyadamnu dursee CPU tol fudhatee akka computerri keenya baay'ee fast ta'u nu godha fakkeenyaaf Core i7-6700 cache memory isaa megabyte 8 warri haaraan amma GB kan qabatan jiru jechuudha ofii isaanii maashiniin wanta nu yeroo baay'ee irra deddeebinee fayyadamnu ol butee gara CPU tti dhiyeessee nu ka'a jechuudha garaagarummaan isaa kana kanaaf rendeebiyaa jalqaba processor number wanta guddaa baqa gara RAM size hard disk tuun naqinisini kanadha kan focus irratti gochuu qabdan baay'ee jechuudha ammas gabaarratti sorri argaman kanarraa kaasaniiti waan ta'eef durii Intel Core 2 Duo Core dual core warra jedhaman bituun sin barbaachisu baay'ee warra technology wajjin deeman waan ta'eef isa booda kan isin compare gootan lakkoofsa kanadha san booda kanarratti hundooftanii warra kana immoo compare waliin taasisuu ni dandeessu jechuudha kana dubbadde Core i3 of keessa isaa meeqa qaba Core 2 qaba Core i5 4 qaba Core i7 Core CPU xixiqqoo of keessaatii 6 amma 8 qaba modeelii isaa irratti hundaa'e okay inni taanu memory dha amma gawaa'ee modeelii brandii isaa fillee walii galleerra sakam akka filan fakkeenyaaf asitti namni baay'ee graphics animation data guguddaa hojjedhe baay'ee super fast fayyadamadhe Core i7 bitachuu danda'a Barataan University AutoCAD software mas simulation adda fayyadamanii nagaa yoo jedhe mostly yoo qabaate kanatu bitatee gaariidha Core i5 is super good and injiru taanaan still inni kun isin hojjetan RAM isaa xiqqoo itti dabalee jechuudha kanaaf powerfully computer barbaadna yoo ta'e kun gaariidha maallaqi isaa yoo jiraate garuu ammayyuu kunis gaariidha kanattaan isin wanti nu murteessinu RAM stadium jechuudha lafa daataan itti banamee taa'u RAM isaa RAM immoo maaliin measure ta'a innis la CPU maal jenneer gigahertz jennee inni kun immoo gigabyte dhaan measure ta'a amma laptoppiin gabaarra jiran baay'een isaanii 4GB to 32GB dha gigabyte jechuudha stadium yeroodhaa fi data amma kana ofitti fudhatanii CPU dhaaf ol dabarsuu danda'u jechuudha kanaafuu kana murteessuudha ammas isaanis gosa adda addaati DDR DDR2 double data rate 1 double data rate 2 double data rate R3 akka lakkoofsi dabalaa deemeen speediin baay'ee fastidha size-inis guddataa deema saniif abbaan DDR4 kanarra gaariidha yoo argame wal qixa yoo ta'e jechuudha modeeliin isaa akkuma kana lakkoofsi modeelii isaa indicate godha waan ta'eef achuma dhaabannee dubbisnee compare gochuu dandeenya kun isin rakkisu jechuudha okay lamaan isaanii baay'ee murteessoodha gatii irrattis warri kun lamaan yeroo walitti dabalamanii RAMin yoo nu barbaachisa yoo jennee yaadne takka namni tokko maal dogoggora software download godhanii computer isaanii irratti fe'amuu fidida it's not compatible kan jedhu jechuudha yeroo baay'ee message akkasii this application is not compatible with your device kun kan irraa ka'u maalidha hardware nuti qabnu software sana yoo matching godhu ta'e error akkasii arginaa jira software sun nu caanamu fakkeenyaaf 3D Max software download goone computer keenya irratti install gochuu fi yoo xiqqaate 4GB RAM qabaachuu qabna kanammoo isarraa Google irratti software haaraa yeroo download goonu jalqaba minimum requirement of 3D Max ennee Google irratti gaafanne nutti himan ofuma download goone yeroo keenya gubuun barbaachisu jechuudha software hundumaa akka kanatti gaafachuu dandeenya sanaaf kaanee computer GB 4 qabu bitanne
3D Max install goone. San booda 3D Max sana bannee fayyadamaa jirra. Achiituu fayyadamaa jirru immoo muuziqaa dhaggeeffachaa 3D Max hojjechuu barbaanne. Kanaaf miidiyaa pileerii banuu qabnaan. Yeroo sana maal ta'a? Inni kun iyyuu qofaa isaatti 4GB waan barbaaduu fi miidiyaa pileerii nuun banu kompiitara keenya. Maaliif? Minimum requirement kana banuu fi GB 4 qabaachuu qabda. Kun immoo guute baankii isaan jalqaba dubbadhee darbe waan guutee fi lafa kaa'uun qabu. Sanaaf yeroo inni minimum requirementiin 4 jedhu nuun immoo itti daballee 6 yookaan 8GB bituu qabna jechuudha. The same thing for Photoshop CC 181X. Akkuma kana kun 2GB RAM barbaada. Kanaafuu xiqqoo irra dabarsinee bituun nurra jira jechuudha. Kanaaf amma laaptooppii gabaarra jiran keessaa yoo USD bitna ta'ee malee haaraa bitna taanaan 8GB bituudha. 8GB RAM. Itti dabalataan wanta jalqaba dubbadde keessaa definition CPU yeroo dubbadde wanta kompiitara keessatti ta'u hundasaa tokko xaxxaraa jedheera. To'ata jedheera. Garuu kan inni hin to'anne wanta tokkotu jira. Graafiksii irratti display quality wanta graafiksiitti hidhate kan to'atu graphics processing unit yookaan GPU kan jedhu. Kanaaf GPU'n isa akkuma CPU gosa baay'eetu jiru. Garuu nuuni regularly nama mana footoo banuuf deemna miti wanna ta'eef kan irratti focus gochuu dhiisuu ni dandeenya. Garuu wanna akkasiif hojjechuuf deemna yoo ta'e kompiitara warra feature kana qaban bituu qabna jechuudha. Like Nvidia GeForce brand isaanii ta'u graphics processor jechuudha. GPU mataa isaanii qabu akkuma CPU Intel Core 2 Core i3 Core i7 akkuma jenne jechuudha. Kan adda isa godhu CPU'n maximum 8 core qaba. Inni kun garuu 1000 of core qaba jechuudha. Video HD 3D animation kompiitara keenya irratti ilaaluu yoo barbaanne ta'e warra kana bitachuu qabna jechuudha. Commonly MSI warra jedhamanii GPU wajjin dhufu siriimti isaanii gaming laptop jedhamu warri kun. Saniif kana akka additional feature itti ilaaluu dandeenya. Kanaafuu leebilee akkasii ni agarra jechuudha. Nvidia GeForce GTX kan jedhu jechuudha. Especially Core i7 baay'ee isaanii qabu kana. Itu isin gaafatin jechuudha. 7th generation warri ta'an. Kanaaf warri kun yoomni barbaachisu nama 3D irratti hojjetu, video editing guguddaa nama hojjetu. Baay'ee xiraatii wanna qabu waan hojjetu jechuudha. Isaaniif barbaachisuu danda'a. Naa gatiin isaaniis baay'ee mi'aadha kompiitara. 50,000 gadi jiran warra akkasii. Hedduu mi'aadha. Kanaaf akkamitti beekuu dandeenya? Wanna sadii haasofnani CPU, RAM fi graphics processing unit haasofna. Sababa irratti laxafameef moo asirratti ilaallee binna moo kan godha kan jedhu system information keessa galee ilaaluudha. Asirraan jechuudha. Windows 7 fayyadamna yoo ta'e asirratti system information ne barreessine asirra yookaan nu dhufaas keessa seenne yookaan Windows 8 yookaan 10 fayyadamna yoo ta'e immoo asirratti search bar kana irratti system info yoo jennu system yoo jennu iyyuu nu dhufa barreeffamichi. Sample information akkasii argannaa yoo sabanne. Ni jalqaba nuun ilaalu processor isaati. Akkuma jalqaba dubbachaa turre. Kanaafuu core isaati wanni guddaan. i3 dhamoo, i7 dhamoo, core quad dhamoo maal isa jedhu. Then lakkoofsi kun importantidha. Wal compare waliin gochisiisuuf jechuudha. Yoo gosa lama qabaan i7 ta'e kanaan compare goon. Itaansine speed isaa 2.2 GHz. Maal jedheera jalqaba? Warri core i7 ta'anii core 6 qabu jedheera. Kanaafuu lama tuqaa lama jechuun kana baay'isuu 6ti. 6 bakka 2 12 jira. 12 logical processor keessa jira jechuudha. Amatu i3 dha ta'e kuni meeqaan baay'ifna jechuudha sakan. Lamaan baay'ifna 2 times 2 4 logical processor ta'a ture jechuudha. Next RAM total RAM kompiitara keenya irraa qabu 32 GB. Asin check gochuu dandeenya jechuudha. Akkasuma graphics processor keenya gosa kamii akka qabnu achumarraan seenne component expand yoo goone display irratti click goone information isaa arguu dandeenya jechuudha. GeForce GTX 1070 modelii isaati. RAM kan qofaatti qaba graphics processor 1 GB. Akka kanaan adda baafachuu dandeenya jechuudha. Akka hin shawwadamneef immoo maal gochuu dandeenya?
yeroo waan hin jirre malee kan akka ediitii godhan isinitti agarsiisa deemtu ture viidiyochi baay'ee loongii taara waan ta'eef yookaan yeroo biraa isa kophaatti qopheessee isin agarsiisa. Kana ediitii gochuu ni dandeenya nama sobuu hin dandeenya kana jechuudha. Teeknikii ittiin ediitii godhan jiru. Garuu falli gabaabaan ani isinitti himu sodaachuu hin qabdan. Teeknishaanis maalis taatanii yeroo mana kompiitaraa deemtanii bituuf jettanii kompiitaricha riistaartii yoo gootanii isa namichi sila naggaadeen sun ediitii godhe qopheessee isin eegee ni balleessa. Maaliif fiichariin kun haardweerii irraa dubbifama malee isa sooftiweerii irraa miti. Garuu erga bannee sooftiweerii isaa ediitii gochuu dandeenya. Kanaafuu eega jarri yeroo bituuf jennu sana riistaartii goonee isa booda cheek gochuu. Isa amma jalqaba namichi nutti agarsiisaa oolee fi erga cuftanii bantanii tokko ta'uusaa cheekii gochuu. Soluushinii salphaan kanu. Inni ittaanu wanna sadii ilaalle CPU, RAM, graphics processor ilaalla. Sadaffaan hard disk size. Inni kun immoo gigaabaayiitiidhaan kanaa hundi keessan akka beektan. Temporary file keenya waan hundumaa isa baatu jechuudha. 500 gigaabaayitii yookaan 1 terabaayitii ta'uu danda'a. 1 terabaayitiin almost 2 times this one idha. Kanaaf asirra gosa lama jiru. Namni baay'een kana hin hubatu. Ilaala. Inni kun solid state drive jedhama. Inni kun hard disk drive jedhama. Kun immoo combination lamaan isaanii kan walitti qabu. Garaagarummaan isaa maalidha? Inni kun inuursa yeroo kaaftan inuursa qaqaqaqa kun read armii qaba asirra. Daataa kanaaf funaanii dubbisan. Kun baay'ee laaptooppii Core i3 warra hundumaa irratti beekamaadha. Desktop irra jechuudha. SSD warri qaban warri modernii ta'an maalidha? Tokkichaan utaalanii qabu baqa hard disk akka flash wanti diskii akkasiin jiru baay'ee faastiidha. Paaworii xinnoo barbaadu. Daataa ibsaa yoo isin irratti badeellee save godhee kaa'a automaatikaalii inni kun gaarummaan isaa jechuudha. Kanaaf inni kun kompaariizaniidhaaf yookaan 500 yookaan 600 inni isa foqoqaa olu biturra yoo arginee fi inni kun baay'ee gaariidha jechuudha. SSD warri qaban baay'ee faastiidha. Baatiriis xiqqoo barbaadu. Kanaafuu laaptooppoonni SSD of keessaa qabanii sa'aatii baay'ee turu. Sa'aatii baay'ee turu. Kana garaagarummaan isaanii. Inni kun immoo lamaan isaanii fiicharii lamaan isaanii qaba. Faastii ta'uu barbaada. Garuu exactly akkasa kanaa miti. Gara biraan dogoggora biraan namni baay'een uumu kan namni baay'ee na gaafatee beeku erga laaptooppii bitee CD-ROM drive kana leebilii isheesitti jiru namni hin dubbisu. Arrii qofa jetti taanaan kompiitara keessanii CD dubbisuu ni danda'a. Garuu kompiitara keessan fayyadamtan CD irratti barni gochuu hin dandeessan. Sooftiweerii 70 caanaa oltanii jechuudha. Sooftiweerii na dideettanii himattu malee haardweeriin isin qabdanii kana gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu RW yoo ta'e readis gochuu hin danda'a, write gochuu hin danda'a. Garuu kanaafuu waan isin dhibu natti fakkaatu maaliif gabaarraa badaa jira. Garuu namni CD fayyadamuu dhiisaa jira almost. Namni Google irra kaataa storage adda addaa kaataa waan ta'eef. Garuu as recommendation isa kana qabu bituudha. RW read and write. Gara biraan dogoggorri biraan portii ilaalu. Cinaacha isaarraa asirraa gosa portii kam qaba laaptooppiin sun. Kunis maaluma kanan beeku kompiitaroonni haaraan baay'een isaanii HDMI dhaan dhufu. Garuu projectoriin ofiisii keessa jiru baay'een isaa VGA dha. Video graphics adapter isa nuun jennu jechuudha. Kanan qabu yoo ta'e maal goonaan kanatti connect jechuun converterii biraa binneeti kan nuun kompiitara keenyatti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Baasii biraaf nu saaxilaa jechuudha. HDMI qabna taanaan asitti. Yoo danda'ame isa lamaan isaa qabu. HDMI fi VGA support godhu. Yookaan immoo converterii isaa wajjin bituudha jechuudha. Laaptooppiin haaraan tokko tokko kan USB mayyuu fudhanne bakka duudaan lumuxxiimti jiru slim ta'an like MacBookii baay'een isaanii hin fudhatan. Kanaaf ilaaluun nurra jira jechuudha. Akkasumas RJ45 baay'een isaanii wireless built-in wireless waan qabanii fi karaa shiboo ittiin connect goonuu qabna. Boolla network itti connect goonuu jechuudha isa kana. Saniif fedha keenya ilaallee murteessuu qabna. Isa kamtu qabaa, isa kamtu qabu jechuudha. Okay. Dabalataan of course kaameraa qabaachuu qaba. Webcam, wireless support kana kan nuun check goonuu used yeroo binnuudha malee jalqaba beekamaadha ni qabaata. Yeroo baay'ee kun hin hojjettu erga used yeroo namni bitu. Kana bananii immoo
jijjiirsiisuun isaa wanna biraadha, kostii biraadha jechuudha. Akkasuma kaameraa, akkasuma ulfaatinni isaa yoo yeroo hundaa laaptooppii sana baannee deemna ta'e of course kan kiloogiraamiin ishee xiqqoo ta'e bitachuu qabna. Kun ammas 3.2 kiloogiraam, inni kun 1.4 kiloogiraamiidha. Kanaafuu filannoon keenya hedduudha jechuudha waan nuyi irratti hundoofnee murteessuu qabna. Of course baatiriin isaas murteessaadha. Taachi iskiriiniidha, taachi iskiriinii miti inni jedhus murteessaadha. Gatiin isaa garuu garaagarummaa isaa baay'ee xiqqaadha abbaan taachii fi taachi hin taane. Inni kanaan booda filannoo keessanii jechuudha kan kanarraa hafee. Hojii isin qabdani just akka isin understand gootan adda baafachuu fi gaaffii kana dalagaame. Deebisaa koomentii irratti barreessaa. Asii kan kenname laaptooppii Core i3 ta'ee speediin isaa kana ta'e. Core i5 ta'ee speediin isaa kana ta'e. Isa kan filattudha gaaffichi. Kan filattu kamtu beestiidha isa jedhuuf. Kanaaf deebisaa koomentii irratti barreessaa. Akkuma beekamu toora kana guddisaa jirtu. Torbee gidduutti amma 700 darbeera. Page followeriin guddisuu qabna. Namoota experience qabanis gara fuulduraatti irratti hirmaachifna. Kanaaf share fi like gochuun hin dagatina. Commentis barreessaa, gaaffii qabdan katabaa, wanna sirrachuu qabu, topiikii kamirratti akka viidiyoo hojjechuu qabnu commentii nu kennaa. Jabaannee abarannu, wal haa barsiisnu jenna. Hedduu galatoomaa. Nagaan tura.